Firaa'ol Ahimad baga nagaan gara sagalee Ameerikaatti dhufteen siin jedha. Hedduu galatoomi. Firaa'ol Ahimad odeeffannoon ani waa'ee kee argadheen barataa Yuunivarsiitiiti. Barataa Yuunivarsiitii kamiiti? Seellus Yuunivarsiitiitiin baradhu. Muummee kan baratta? Amma sadaffaa amma fixe. Dipaartimentii kam? Faayinaansii fi Entrepreneurshipii. Entrepreneurshipii. Tole hojii natti jalqabde entrepreneurshipidha. Buna Itoophiyaa irraa fiddee gurguruu jalqabde. Mee jalqaba. Carraa gara Ameerikaatti si fidee fi carraa gara buna gurguruutti si geesse natti himi. Yes. An kaniin Itiyoophiyaatiin dhaladhee guddadhee ammata 14 as dhufe. Umrii 14 as dhufe. Kaniin as dhufeef immigireeshinaanii. Yeroon as dhufu high school kutaa 9 irraa hanga kutaa 12 asittiin qaree amma kolleejjiin qaraa jira. Ammata sadaffaa kolleejjii amma fixe. Ammata afuraffaa kiyya ammata dhumaa amma qara'uuf deema. Kan as na fide immigration opportunity more barbaaduudhaatu as na fide. Immigration jechuun dura maatii keetti as dhufeera moo? Maatii kiyyaatu as dhufe. Haati kiyyaas jiraachuu turte. Yeroo isiin citizena taate san booda as na fiduu dandeesse. Itoophiyaa Adaamaa cirootti akka dhalatte Adaamaa akka jiraachaa turte illee naaf kaasteetta. Sana boodadha kana ta'e as dhufte. Buna gurguruu akkamittiin jalqabde? Buna gurguruu kan jalqabeef yeroo hunda biizinasa godhaan ture. Umriin as dhuferraa kaasee biyya gaafan jirullee suuqii keessatti faamilii kiyya gargaaraan ture. Hedduu sammuu biizinasaatiin qaba ture. Hedduun biizinasa jaaladha. Biizinasa osoon kolleejjiin eegaleen biizinasa torba eegaleen ture high schooliin. Waan adda addaa huccuu online gurguruu, kophee bitee eBay irra gurguruu, Amazon irratti waa gurguruu, waa hedduu waan side hustle jettee yaaduu dandeessu an godheetan ture. Yeroon dhufee kolleejjii eegalu an division 1 also caha Seellus Yuunivarsiitiidhaaf cahiinsa long distance waan hin cahuuf samara tokko miilli na goddaame lafeen kiyya na cabee cahuu hin danda'u ture. So baatii afuriif waa takka godhuu hin danda'u ture. Miila kiyya buutiina irratti kaa'anii wanta deemuu malee cahuu hin danda'u, kubbaa taphachuu hin danda'u. An hedduu jaaladha waa godhuu dhusee taa'uu nama danda'u miti. Yeroo saniin waan beekutti gad deebi'ee if gaafachuu eegale maalii biizinasiin eegaluu danda'u jee akkasitti haalli qotee bulaan biyya keenyaa maallaqa gahaan harkanne buna isaanii gurguruudhaan akkasi baradhee yeroo san furmaata waan fiduu danda'u natti fakkaate. Amma ta'uu baatullee ammata 10 dhufu keessatti yoo guddataa deemne furmaata guddaa waan fiduu danda'uuf waan kanarratti rakkina kana furuuf murteessee akkasitti biizinasa eegale. Buna kana doormii keessatti barattootatti gurguruu akka jalqabdedha. Bunicha danfistee moo dheedhii isaatti gurguruu jalqabde? Buna yeroo duraa danfiseetiin gurguruu kee immoo haalaan eegan eegale booda haaluman barachaa deemeen yoo guddatuu fedhe akkasitti guddachuu hin danda'u. Stuudantiin irra guddaan isaanii buna dhuganii kan dhuganillee gahaa miti iskeel godhuu hin dandeessu. Saniifuu buna dheedhii gurguruu e-commerce irratti eegale. Onlaayinatti stoora mataa kiyyaa biildi godhe akkasii buna dheedhii eegaluu gurguree doormii kiyya keessaa isteetii 45tti buna ergee osoo ammata duraa qofa keessatti isteetii 45tti ergee amma kastamara isteetii 48 keessaa kastamara qabna warra buna keenya bitee jiru. Mana barumsaa keessatti doormii keessatti buna gurguruun yakka? Yes, eeyyan. Maaliif goote? Buna gurguruu qofa osoo hin ta'in transaakshina biizinasaa godhuun doormii keessatti waan hayyamamuu miti. Immoo yeroon itti taa'ee itti yaadu wannin namni biraa nama hammeenya fidaan jiru nama biraa kan hin goddaa jiru hin jiru waan kana godhuuni saniifuu waan yoo booda baran dhiifama gaafachuun wayyaa iddan permishina gaafadhurra jee itti godhuu eegalee akkasitti yeroo ammata tokko immoo kana booda faayidaa baran waan kana eegawan biizinasni keenya guddate yeroo sanis waan kana wanni dhaabuu danda'u miti already guddatu jirra yoo kanin tokko choose godhuu qabaadhu ta'e
buna irra filachuun wayyaa barumsa kee addaa barumsa kiyyarra jennaan yoo akkas ta'e yeroo sanitti already publication addaa waan argatu turreef Yuunivarsitiin kiyyalleen waan inaan godhu jiru waan publication argatu turteef isaan akkan barumsa dhaabuuf feene saniifuu akkan buna kiyya gurguru naaf hayyamanaaf kannan. Barana barumsa kee ni xumurta? Amma yes. Umriin kee meeqa? Amma 21 aan umriin kee. Maallaqa haga ammaatti ittiin gurgurte sooromteetta moo hagamirra geessetta? Sooromne. Biizinasa yeroo hedduu kaampaanii successful build godhuun hedduu amata dheeraa fudhata. Nuti guddatu jirra immoo ilaammatti an takkaa'ifuu if kafalee hin beeku. Amata duraa keenya barumsa qaraa division 1tti compete godha akka student athlete cahaa barumsa mana qaraatii kiyyaaf part time dalagaa biraa dalagaan ture. Akkan biizinasa kanarraa maallaqa fuudhee wanti jechuun bakka guddoo gahuun dhoorkineef hin sooromne immoo biizinasa successfully build godhuun akkas barbaachisa. At least amata 5 mataa kee qabattee dalagdee akkasi bakka guddoo geessa malee yoo durarraa kaastee kan wanta jettu ta'e bakka guddoo goon hedduu ulfaata hin sooromne. Garuu ni sooromta? I hope so. Yes. Tole, inni biraan waa'ee kee wanti nu odeeffadhe atileetiksii yaalta? Eeyyan atileetiksii ni cahaa. Kan hin eegalee akka accidentaan hin eegalee kubbaa taphachuun ture high school kiyyatti. Yeroo high school faamiliin kiyya move gooneeti high school guddaa deemne san booda amata sadaffaa high school keessatti nama Itiyoophiyaatii high school kana dhufee jiru asalxaanyii na cahinsaa dhageenyaan dhuftee naaf ce'uu qabdaa jedhe ati nama Itiyoophiyaa fiigicha jechuudha. Naaf fiiguu qabdaa jennaan. An takkaa fiigeen beekuu kubbaan taphadhaa fiiginsa jaaladhu hedduun jibbaa siif hin fiiguun jedhe. Amata tokkoof na gaafatee booda akkin jedheen okay fiiginsa tokko dhufee siif hin cahaa immoo san booda na gaafatuu dhaabuu qabdaa because an kubbaa hedduun jaaladhaa kubbaadhaan taphachuu fedhaa jennaan akkasitti okay kottu fiiginsuma tokko fiiginaan jedhe. Fiiginsa duraa kana deemee ogguun fiigu school recordii cabsee san booda ammas tokkoffaa bee fiiginsa duraa kiyya keessatti oggus saniifin waan kana dandeettii rabbiin naaf kenne waan qabu nutti fakkaateef kubbaa dhaabeetiin fiiginsa eegale. Gara Itoophiyaattan si deebisaatii tarii Itoophiyaa keessa hanga kutaa 9tti illee turte barattoonni yuunivarsiitii barnoota erga baratanii xumuranii boodayyuu hojii dhabu. Hojii dhabuu gaafa jennu dhaabbata tokkotti yookaan mootummaa biratti qacaramanii miindeffamuu dhabuun hojii dhabdummaatti fudhatama. Namni baay'een hojii dhabne jedhee keessumaa dargaggeessi kan baratee fixe hojii dhabneedha. Isaaniif dhaamsa akkamii qabda? Waan duraa very unfortunate hedduu waan ulfaatu because rakkina isaanii qofa osoo hin ta'in rakkina biyya isaan keessa jiraniiti opportunity hedduun qabanii immoo at least hojii dhabdanii yoo karusanii taa'aa jiraatan ta'e accepting godina waan differentii try godhaa maybe business yoo nama business jaalatu ta'e business mataa keessanii eegalu yoo kan barbaadan ta'e because yoo already smarty enough taatee ka Yuunivarsitii fixxee jirtu ta'e beekumsa sammuu business eegaltee guddisuu hin qabde jechuudha. Saniifuu wanni si barbaachisu biizinasa kan eegaluu qofaa fi jabaattee mataa qabattee dalaguudha. So yoo nama ka biizinasa jaalatu ta'e go for it. Do it. Bunni kee Buna Moo'iidha. Buna Moo'ii kana booda Yuunaayitid Isteetis keessatti akkuma warra Starbucks faa akkuma McDonald faa kaampaanii guddaa ta'eeti argina moo akkam ta'eetis argina? Buna Moo'ii kaampaanii akka Starbucks fi McDonald's ta'een arginu because kaampaaniin kun isaan scalability irra focus godhanii ammas kaaffee waan bannu natti hin fakkaatu. Rakkinni sunis nuti wanni
hanga faarmarootatti dhalaa'uu dandeenyu hanga qotee bulatti dhalaa'uu dandeenyu hunda itti dhalaa'uu barbaanne yoo asitti Ameerikatti kaafee bannee buna nuti kaappiidhaan sarvu goonu ta'e qotee bula irraa fagaachaa waan deemnuuf nuti wanneen aan envision godhu wanneen aan akka ta'u barbaadu qotee bulatti hanga dhalaa'uu dandeenyu dhalooyne akka isaan maallaqa guddaa argatuu danda'an buna isaan oomishan kanarraa buna isaan buna hedduu irratti lafa'anii qaban kanarraa akka isaan maallaqa guddaa argatuu godhan waan mishinni keenya san waan ta'eef saniifuu roost godhaa gurguraa ammas immoo isaan irraa buna import godhaa kaafee akka kaafee xixiqqaatti gurguruudha wanni mishin godhu. Amma walumaa galatti buna Itoophiyaa irraa gara biyya kanaatti galchuu jalqabdaniittu. Eeyyan. Mee jalqaba buna hagamiif fiddanii isatti Yuunivarsiitiitti gurguruu kaaterraa kaane sana booda hagamiin sadarkaa isaa guddisaa dhuftanii amma immoo hagam fiddaniittu bara kana gara biyya kanaatti. Buna jalqaba kan finne paawundii 30 shaanxaa haadha kiyya keessatti isiin vaakeeshinaaf Itiyoophiyaa turte isiitu fidee dhufe akkasittiin gurgure. Paawundiin 30 nama biyya keenya jiruuf kiloogiraama 14 immoo kana natti fakkaata. Buna hedduu miti. Buna xiqqaadha. Immoo kanaaf yeroo hunda eegaluun wanni hedduu natti advaayisii very importantii natti ta'eef kanaaf yoo atummaan eegalte waan xiqqoon illee ta'u wanni bakka guddoo ga'uu hin dandeessa. San booda suutaan guddisuu eegallee akkasitti paaleeta fiduu eegallee paaleeta boodaan paaleeta 3-4 hogguta akka paaleeta 6 hogguta akka fiduu eegallee yeroo san booda akkasitti warra roost godhu kan biraatiif illee buna soors Itiyoophiyaa irraa godhu yeroo eegallu konteenera amma baatii 3 dura konteenera finne. Konteenera fiddanii as galchitaniittu jechuudha. Konteenera finnee as galchine amma gurgurree fixaa jirra. Kaayyoon amma Oktoobar osoo hin gahin baatii 3 dhufu keessatti baatii 3-4 dhufu keessatti konteenera biraa fiduudha. Oromoon bunaa fi nagaa hin dhabiinaadha. Gaafa buna dhugee nama eebbisu. Anillee bunaaf nagaa hin dhabiin siin jedha. Galatoom. Galatoom. Galatoom.